Namni qalbii qabu akkattuu hubataa barattuu obsirraa fakkeenya fudhataa afaaniin cal'isee gad jedhee barataa karoora qabates galmaan ni gahataa karoora qabates galmaan ni gahataa. Kan ifa nuu taatan urjiiwwan markazaa amiiraaf barataan diin bartee barsiisuuf kan taatan rasaasaa diin bartee barsiisuuf kan taatan rasaasaa baruma baraanuu seenan isin faarsaa baruma baraanuu seenan isin faarsaa. Allahu akbar Allah. Nurul hayaati dhaadameen markazaatii madda burqaa ilmi daandii islaamatii dhaloota hegeree hundeessuu irratti sadarkaa qabate akka addunyaatti sadarkaa qabate akka addunyaatti. Hoogganatu goota qalbii sonsaa amaanaa rasuulaa ka fuudhetu isaa dhalootaaf dabarsee of jala hiriirsaa dhaloota dabarsee of jala hiriirsaa. Nama ajaa'ibaa dalagaan isaanii barataaf amiira gargar hin baasanii hunduu garagaraa ramaddiin isaanii bakkuma jiruun waluma gargaaruu xiqqaa fi guddaanii waluma gargaaruu xiqqaa fi guddaanii. Allahu akbar ma sha Allah ma sha Allah. I wallah. Ifa addunyaa dhaqaa islaamii wannaaf qayyabaa walirraa qolanii hin jiru boqonnaan halkaniif guyyaani hin jiru boqonnaan halkaniif guyyaani. Ajaba والله الله اكبر جماعه عملي ممكن جدا جماعه وري نور الحياه وري كيسو ماني بكبر على kanaafuu gubatti aduwwiin islaamaa qur'aana balleessuuf kan kaayattu jaamaa waraanni hidhate kan nurul hayaatii balleessuu hin dandeettu ofumaa dhamaatii balleessuu hin dandeettu ofumaa dhamaatii. Qabsaayonni kenna kan diiniif of kenne lubbuu isaan qusanne irratti wareegama qaalii irratti kafalee ustaaza amiira barataan hin hafne ustaaza amiira barataan hin hafne. Allahu akbar ma sha Allah. Waa'ee amiirota sadarkaan kaa'u namatti ulfaata hundumti isaanii tokkorratti hirmaata hundumti isaanii barataa to'achuu dalagaan isaanii qo'annaaf qayyabaa ustaazan eeganii hundumtuu adda addaan irratti hiriiranii hundumti isaanii adduma addaaniin irratti hiriiranii. ما شاء الله الله أكبر حملي يا جماعة حملي. Rabbumti haa baasu galata isaanii kafaluun dandeenyu gochaa fi jechaanis isaan haa badhaasu jannatul firdoosin mootiin ardiif samii isaan haa badhaasu jannatul firdoosin mootiin ardiif samii. Akkasii wallah amiin yaa rabbi amiin. Kana caalaa deemuuf yeroon na daangessaa turtii keessaniifis nagaa dhaammachaa balleessaa kootiifis dhiifama gaafachaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام.